namni video kana laalte osoo like sharing godhin osoo diyuutiin godhin bira tarte rabbiin waan akkanaa sitti haa qajeelchu siima. Rabbiin waan akkanaa sitti haa ajaju. Maaliif yoo jette namaaf quuqamuu qabda. Wanti kun kiyyaa miti. Anis nama san irraa dubbataa jira. Wallahi namni waan kana bira tarte rabbiin sitti haa argu wallahi la'aziim. Maaliif yoo jette namni mee mana Adaamaa keessatti diigamee mana Adaamaa keessatti manni meeqan akka ijaaramu isin marti hin beeytan. Lafti meeqan akka bitamu isin marti hin beeytan. Lafa seeran alaati jedhanii dhiiggaa garagaraa irratti diiganii waan sila ilmi namaa ta'uu hin qabne ta'anii wallahi ani viidiyoo kana laalee imimmaan guyyaa 3 narraa dhaabataa hin jiru. Wallahi wanti kun kiyya ta'eefi miti. Nama ijaaree bakka kanaan gaheetu garaana nyaate yookaan eessa taa'ee ijaaree mana kana yookaan immoo biyya Arabaa keessa taa'ee rakkoon meeqa isa qunnamee mana kana ijaare. Rabbiin nama viidiyoo kana argee like share godhee akka namni hundi argee waan kanatti xiyyeeffatu namni hin goone rabbiin balaa akkanaa sitti haa qajeelchu. Abboo ati eenyumaaf hin rifattu jechuu ati namaaf hin rifattu. Nama namaaniif hin rifanne immoo nama namummaaf hin rifanne namummaa namaatiif jecha rifannoota namaa hin qabne rabbii sumattuu balaa haa buusuu isiniin jedha. Kanaafuu viidiyoo kana qooda like share godha diyuut godha koppiliinti godha qooda olii gad Oromoo ina kuni dhaamsa kiyyaa jechuudha. Wanti kun dhufee sirrallee ga'uuf deema. Yookaan bor sirra ga'a yookaan iftaan sirra ga'a guyyaa sirra ga'uun beektu. Ati magaalaa lafan qabu jettee ana Adaamaa manan qabu jettee lafan qabu jettee hin qoosin. Wanni kuni magaalaa tee xiqqoo keessatti sirra ga'uu danda'a. Karaan sirra ba'uu danda'a. Waan kana akkuma san yoo inni dhimmama jette dhimmami si haa dhimmimsa si haa dhimmi kun si ilaallata. Like godhaa qoodaa Oromoo hundaan ga'a. Warroota miidiyaa gurguddaa qaban hundarratti share godhaa. Ilaa qaama mootummaa haa ta'u kamirrattuu share godhaa waan kana hatta ilaa federaalaa ilaa mootummaa deemee dhimmi cimaan ilaaluu qaba. Yookaan wanni kun yoo karaan irra bahee jedhamee itti himamee seeraan diigama jennaan cal jedhanii boorataa fidanii mana akkana jiru mana hagana ga'u mana namni miiliyoona meeqatti fixee xaaree kushiinaaf shintibeetii fi gaala firee badoo Arabaa keessa taa'ee Saharaa barahaa Arabaa keessa taa'ee dalagee amata meeqa dalagee inni fidee qallaalimatti boorataan gajjiisee qalbii nama sanii cabsee qalbiin nama sanii lubbuun jira malee hin jirtu yoo na duutee jirti qalbiin nama sanii har'a booda lafallee ka'a jedhee ofitti namummaa qabu yookaan maraatee kararra deemuu danda'a isin argaa hin jirtan. Kanaafuu rabbii tokkochaan isin qabee viidiyoo manaa kana yoo laaltan like share diyuut godhaa galatooma.